نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى عشما أكم جرت هردوفتوتا BBC أفان أورومو سجنتا كينيا كميساي غاليرام قبي كينيا كانان إبسا أدي بليسا باسا أمة تغراي باسين هوكورا أما بييتي مدتف كغافة موكابو موتما فيدرالاتي جيچو دكتور كبجا علي براولي نمو واي هوجي آرتي في غهيك أبسو أورومو آرتيست هاچالو هندسا سوفنير مني أكنا أمة أورومو في وأوروميا جوا في متقام سيني داماجر بكتش انقرسي جرو هندتو أمة سنة هندات نمدادك كايسا سنجا وان فينيوغو لمكايسا هنجيتو ودي سالي غبابو الدنياس كبنا انجلانا بلاي نولين ترى كوري هجراوچيفتون TPLF حال سياسة إثيوبيا كيسا جروف موتما فيدرال بلالفتي TPLF ميدا إثيوبيا تي أمة الرغوف موتمان مسارا كيلو أفر جرو اتغافة مما سافد أتاجده ميديالي في انترنت چوفو فلنو في هيدانا موتا سياسة رتغغي فما جرجد الرتس إبسا باسيرم أجيچان آرتيست هاچالو هندسا رتراوته بوا سياسة كان راوتمي أكتس إبسي چيريرا Atakaroon mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu ture amma isa duraa caalaa kan hammaate karaa fakkaatuun koreen hojii raawwachiistuu TPLF ibsasaa keessatti himeera. Miidhaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti mudachaa jiruuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa federaalaa amma masaraa kiiloo 4 jirudha jechuun ibsa baase. TPLF mootummaa masaraa kiiloo 4 jiru mootummaa abbaa irree jechuun ibsaani. TPLF Adwaayin diigame paartiin badhaadhinaa ministeera muummee Abiy Ahmediin hundaa'uu jalqabe mormaa tureera. Sirnaa fi yeroo hojii paarlaamaa amma jiru keessatti filamee kan aangoo farkaa qabu Adwaawii malee paartii haaraa hundaa'e paartii badhaadhinaa miti jechuun mormaa turani. Wal dhabdeen isaaniis asitti cimaa dhufe. Ibsa kaleessa galgala koreen hojii raawwachiiftuu TPLF baase keessatti sirni amma jiru Itoophiyaa ishee durii afaan tokko amantaa tokko jalatti ijaaramte deebisuudha jechuun qeeqe. Sirna federaalizimii sabdaneessaa akka gara duubaatti dhiisanis ibseera. Kanaaf paartiin isaanii uummata Tigraay waliin ta'uun jalqabumaa eegaluun akka mormaa turanii ibsani. Dhimma kanarratti ministeerri muummee Abiy Ahmed paartiin isaanii akkaataa sirna federaalizimii sabdaneessaatti waan hojjetaa jiruuf uummata Sidaamaaf deebii isaa deebisuun naannoo 10ffaan hundaa'e jechuun dubbatu. Kanaaf sirna federaalizimii sabdaneessaa akka hordofan ibsaniiru. Dabalataan TPLF mootummaan federaalaa humna alaa waliin ta'uun shira uummata keenya irratti hojjechaa ture jechuun komata. Humna alaa kan jedhan eenyu akka ta'e hin ibsamne. Isaan maqaa ibsuu baatanis ibsa mootummaan Eertiraa baaseen waliigaltee Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota lamaan darban hojiitti hiikuuf rakkoo kan ta'e TPLFdha jedhem. Ibsicha keessattis TPLF biyyoota lamaan gidduu waraanni akka jiraatu barbaadu jechuun ibseem. Kun hariiroon mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jirus gaarii akka hin taane ibsicharraa ni hubatama. TPLF humna alaa jechuun kan komatus Eertiraa ta'uu akka nafne dubbii qondaaltotni isaanii ibsaa turan agarsiiftuudha. TPLF ammoo uummatni Tigraay uummata Eertiraa waliin nagaa buusuuf qabsoo gaggeessaa ture bu'aas argachuu himuun amma waan dhufu hundaaf qophii ta'uu qabdu jechuun dhaama. Sababa weerara koronaa vaayirasiin mootummaan federaalaa yeroo filannoo biyyaalessaatti gaggeeffamu yeroo hin beekamneef dabarsee ture. Naannoon Tigraay ammoo akkaataa heera mootummaa irra taa'een yeroo isaa eegeen gaggeessa jedheera. Ibsa kana keessatti ammoo mootummaan federaalaa aangoo dheereffachuuf jecha weerara kana akka carraatti fayyadame jechuun qeeqe. Uummatni Tigraay filannoo dhufu gaggeessuun mootummaa ofii isaa filachuuf qophaa'uu qabas jedhani. Mootummaan federaalaa naannoon Tigraay qofaatti filannoo gaggeessuun seera qabeessa miti olaantummaa seeraas ni kabachiisna jedhee ture. Ajjechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa booda hokkara tureen miidiyaaleen akka OMN, Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Televizyinii cufamus mootummaan sagalee uummataa ukkaamsuuf jechuun ibsani. Zaadig Abrahaa sadarkaa itti aanaa ministeeraatti itti gaafatamaa ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an gaafiif deebii BBC afaan Ingiliffaa irratti taasisaniin lubbuu namaaf dursa kennineeti haasaan jibbinsaa fi uummata walitti buusuu akka hin tamsaaneef intarneetii kan cufnee jedhan. Miidiyaaleen akka OMN cufamu ilaalchisee garuu haasaa uummata walitti buusuu waan tamsaasaa turaniif olaantummaa seeraa kabachiisuuf cufamanii jedhani. These particular media houses are involved in inciting
ethnic conflict. Miidiyaaleen kunneen haasaa saboota walitti buusaa turan tamsaasaa turani. Kanaaf lubbuun darbeera. Kanaaf olaantummaa seeraa kan kabachiisne. Itiyoophiyaa keessa ammas odeeffannoo argachuun ni danda'ama. Garuu intarneetiin haasaa jibbinsaa, hawaasa, amantaa fi saba walitti buusuudhaaf meeshaa waan ta'eef lubbuu namaaf dursa kenninee cufne. Haala hunda erga to'anne ni deebisna. As soon as we have a control on that, it would be back. TPLF hidhamuu namoota siyaasaa gaggeeffamaa jirus balaaleffateera. Furmaatiin biyyattii keessatti kan dhufu rakkoo siyaasaa mudate furuun qofa akka ta'es eeraniiru. TPLF ofii waggoota 27f Itiyoophiyaa olaantummaan bulchaa ture, sarbama mirga namoomaa fi dimokiraasii biyyattiitti quucarsuun himatamaa ture. Erga olaantummaa kana dhabee garuu walgaareffachuun mootummaa Dr. Abiy Ahmed waliin qaban itti fufeera. Zalaalam Taaddasaa dhageenye obbo Zaadiq Abraa ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate duuba ka jiru TPLFdha jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa garuu Haacaaluun amma kan qeeqe bulchiinsa Dr. Abiy malee TPLF miti, kanaaf ajjeechaa isaa keessa bifa kamiinuu TPLF harka keessaa hin qabu, shira siyaasaati jedhan. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Itiyoophiyaatti namootni haaraan 147 COVID-19 qabamanii lakkoofsi waliigalaa 7,120 ga'e. Dabalataan namoonni 4 yoo lubbuu dhaban kaagammaatti bayyanatan 473. Ameerikaa keessatti namoonni miliyoona 3 ol COVID-19 qabamuu isaanii mirkanaa'e. Ragaan Yuunivarsiitii John Hopkins irraa argame akka mul'isutti namoonni 100,000 fi 30,000 ol ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Ministeerri muummee Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly walgahii kaabinee irratti dhukkubsatanii akkuma walgahicharraa bahaniin du'an. Artiist Haacaaluu Hundeessaa qaamolee hanga ammaatti eenyummaan isaanii hin ibsamneen erga ajjeefame guyyootni 10 darbaniiru. Ajjeefamuu isaa gaddaa fi rifaatuu uumameen cinaatti siyaasa Itiyoophiyaa keessattis taatee murteessaa ta'ee ibsamaa jira. Ofii hojiileen artiist Haacaaluu Hundeessaa akkamiin xiinxalamu? Hedduun mootii muuziqaa Oromoo jechuun kan ibsan namni muuziqaa gameessi Dr. Kabajaa Alii Birraa qabsaa Haacaaluun sagalee cunqurfamoota addunyaa hundaati jechuun ibsa. Jalqaba kan gaafanne akkatti wal baran ture. Artiist Haacaaluu Hundeessaa gootarra gootaati kan Oromoo keenya ittiin boonnaa, ittiin waan dhaamsanuu dhaamaa ture, waan waggaa 150 nuquuqaa ture sana waan tureef jecha dura inni rabbiin haa araaramuuf jannata keessatti haa qananiisu jecha. Ani isa duraan dursee kaniin argee kilipii irratti ture biyya toon Itoophiyaan dhufin dura. Ergaan as dhufee booddee Oromiyaa keessatti wal argine wal barree dargaggeessa ture yeroo sanitti waggaa 15 dura kan imagine nama xinnaadha ture. Gas muuziqaa babbareedaa kan aadaa waan afaan ifii waan eenyummaa ifii kan ittiin mul'isu kilipiilee akkasii sana waanan argeef jecha baay'een dinqifachaa ture. Nama guddatu ta'uu isaatis natti mul'ataa ture. Jabina qabaachuu isaatii fi dhaabbii qabaachuu isaa dhugatti namni akkanaa ummatuma Oromoo fi Oromiyaa duwwaadhaa fi nuti dhaamsi inni dhaamaa jiru. Bikka cunqursi jiru hundattuu ummata sana hundaaf nama dhaabbate. Afaanuma ittiin sirbuutu afaan Oromoo ta'e malee kontentiin isaa qabiyyeen waan inni jedhu rakkataa addunyaa keessa jiru maraafuu hiikame jechoonni isaa hundaafuu nama serve godhee jechaadha inni. Inni goota keenya goota addunyaatiif jedheetan achittiin ramade isaa. Yeroo jalqaba egaa walitti siiqxanii wal bartan irraa qabee wanni waa'ee kee wanni siin jedhe jira. Fakkeenyaaf hojii aartii gaafa aartii sirbaa kana gaafa jalqabu namoota inni argaa dinqisiifachaa guddate akka jiran hin hima. Waa'ee siin waan jedhe qabaa wanti yaadattu? Wanni tokko ani jaarsaa umrii isaanii dura waanan jiraadhee fi dhaabbiin qaba, ilaalchaan qaba. Dhaabbiin kiyya akkuma Hacaaluutti nama kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf quuqamee tarkaanfachaa ture. Karaa sanirrattiin isa argee nu tokko taane lubbuun keenyaas tokko yaadni keenyaas tokko
akkasuma baay'ee innumaa dinqifannaa keessa sirba isaa tokkotti harka nyaatu diina ofii malee je'ee wallisee Ali Birraa Almaarree kan jedhu tokko sirba isaa keessatti maqaa qiyyaas kan kaasee jira. Maqaa jechuun maqaa san kan kaaseef ilaayinii agartee sarara Ali Birraan irra jiru san irra jirraa waan inni musal himaa jirra jechuu isaati gara biraatiinis. Innaa ilaalchi keenyaa fi sararri irra deemaa jirru argite gara qabsoo uummata keenyaa tokko je'ee tallaala. Kanaaf jecha duutii isaa hedduudha na hubde namni ana duwwaadhaa miti akkuma isin jedhe silaa warri Jaapaan warri Ameerikaa warri Yugaandaa hundinuu afaan isaaniitiin waan inni jedhu sana hiikanii argisiisan. Yoo hubatan silaa baay'ee gaddan isaaniis akkuma isin jedhe international nama qabsaawaa internationalidha. Kaltiin ammas boonu keenya ta'uu isaatiif ammoo nu harkaa fudhatan waan fudhatan se'an isaan qaamuma isaatiin biraa fudhatan malee lubbuun isaa Rabbi birattis bakka guddaa qabdi ummata isaa biratti bakka guddaa qabdi maalan isin jedhagaa nama du'ee miti inni nama zalaalam jiraataadha. Kanaafuu isa akka gooticha keenya kana haati aloo gundeessaa miliyoonotaanii argachuu jiraanna lubbuun isaa nu wajjin jiraatu fedhiin isaa dhaabbiin isaa nu bira ni jira. Kanaafuu dhaloonni amma otoo hin taane kan fuuldura dhufu hundaa waa caaluudha ta'a jedhee kan argadha. Mee hojii isaa keessaa wanni si keessatti hafee yaadattu sirboota isaa keessaa yookaan geerarsaa ta'uu danda'a wanni si keessatti kunoo bakka yoomuu hin raafamne akka qabaatu godhe isa kami hojii isaa isa kami yaadatta? Wannummaan inni jedhe kanaatu kaanirra wayya kaantu kaanirra wayya kan inni jedhu hin qabu jechuudha. Hundi isaanii tokko the best. Qasaan tokko waan godhu ol godhe malee sanii gadi wanni nama filachiisuu miti jechuun kiyya sirba kudhanii yoo sirbe sirba ta'e kan sadaffaa kan saglaffaa kan tokkoffaa jedhee waan nu jedhu tokkoffaarraa hanga kudhananuu filamoota jechuudha. Gara aadaatiin yoo dhuftee gara afaaniitiin yoo dhuftee gara qabsootiin yoo dhuftee gara jireenya hawaasaa keessatti kana hundaa waggaa laaltu wannummaan inni kaasee hundinuu waan nama lubbuu qabu hubannoo qabaachuu danda'u waan inni jedhe hundaa faayidaa guddaa uummata keenyaaf qabsoodhaaf gargaaran uummata Oromoo keessa dhugaan sinjaa akkanii jireenya kiyya keessa ta'ee arge gurbaan kun ergamaadhaa jedheetan ergamaa rabbii injiraamii rabbiin qomoo hundumaaf namni tokko nama kenna inni sadarkaan isaa sadarkaa Maartin Luther King kibba Afrikaa Mandeelaa injiraamiti gara gurguddaa qabsaa'ota Mahatma Gandhi sadarkaa sanittiin isa kaa'a achi nama jiru qunqama uummataa dhiiticha hambaa hambii akkamitti nama keenya wanna godhee miidhee san hunda facaaseeti sodaa malee qawwee afaan dhaabbatee nama dubbatu uummata keenya keessaa kan arge dhugattiin siinjaa Malcolm X Oromoo achirratti daangeffamullee kan irran turre ammaaf gaa sadarkaa sanirratti ilaala jedhee kan. Sabni Oromoos sabni kaanis akkamittiin nama kan haa yaadatu akkamittiin yaadatamuun irra jira jettee amanta? Maqaa isaatiin gaa waan feene yoo goone maqaa isaa hin gitu jechuun kiyya maqaa gootaa haa caaluutiin waan dandeenyu hundani goona yaadatamaadha inni akkamitti yaadatama jedhanii gaafachuu hin barbaachisu inni hojjete seenaa galmeesse ilmaan Oromoo jireenyi cunqurfamoota kaaniifis Oromoo kan taane haga jirrutti yaadatamaadhaan sin jedha ilma koo. Hedduu ulfaadhu nagaan nu turi fayyaan nu turi. Artist Dr. Kabajaa Ali Birraa haga Oromoonii fi sabni cunqurfamaan kaan jirutti artist Hacaaluun barabaraan yaadatamee jiraatanuun jedhee hin galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa akka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa waan hordoftaniif hedduu galatoomaa toraa bulaa bor walitti deebina. Thank you.